Akkam jirtanii wayyaadhaa nageenyi kiyyaa barar'ee sinaa dhaqqabuu isiniin jedhaa bakka nagaan dhuftanii hopefully sagaleen keenya ni dhaga'ama namoonni gariin sagaleen keenya dhaga'amu asiin dura viidiyoo irra jettan irra dhagahee jira so hanga danda'een ol kaasee dubbachuu yaala mana waan jiruuf headphone wanti barbaachisu hin jiru akkuma agartanii mata duree haga 4-5 tokko irratti haasa'uuf deema tokkoffaa asirratti afaan ingiliffaatiin katabe exactly yaadadhu I think jechi kun sagaagalummaa fayyadame bareedinatti fakkaata lammata irratti ammoo continuous ilmi namaa kun sammuun isaa dubbii xixiqqaadhaan yogguu busy ta'ee jedhe dubbii guddaa ilaalcha fageessee ilaaluu hin danda'u because busy waan ta'eef jechuudha akka amma nafxanyaan hafuura nutti kutee dhimma tokko irratti focus gochuu dadhabneeti walumaa bakka agenda every second agendatu jira Sadaffa irratti ammoo kaleessumtii kana Facebookiin at least BBC afaan Oromoo waa'ee Facebookii irratti dubbate san irratti afuraffaatti ammoo resolutionaa innillee kamisama kana ka markup ta'ee sanii dhumarratti maal godhuu qabdanii kan hin jedhu qabxii kaniin irratti dubbadha jedhee isinii dhufee booda miidiyaa biratti illee waan dhufuuf gaaffilee adda addaa isa irratti dhufa. Garuu yaada kana torbaan I think torbaan lamaaf deemaa jira dhufee waan hin beeknee fi mee waan tokko kasamuun kiyya keessa jiru isinitti dubbadha jedheetiin anis maalirra akka jirrus xiqqoo isinumatti himeen jedhama. Qabxii kee jalqabaa irratti yoo dhufee jedhee maal arge isinitti fakkaate? I think waan nama dubbadhuuf deemu kana baay'inni keenya sammuu keessatti isin dhufuun oolu. Biyyattii keessatti rakkoon guddaan Oromoo irra haa gahaa jiraatu duguggaa sanyii irra gahaa jiru fakkeenyaaf fudhannee jenne saba Tigireeti fakkeenyaaf fudhannee jenne saba Qimaanti fakkeenyaaf fudhannee jenne warra Gumuuzmaa lakkoofsa jalaa xiqqaawaa ta'ani wannan argee jedhe kan I don't even know how I'm gonna frame it sagaagalummaan jedhe kan dubbadhee fi waan wal qabee dubbachuu bakka kanarratti waan lama qabee dubbachuu is so important maal argee jedhe isinitti fakkaate sammuun keenya yoo cadhistee waca irratti busy taate waca qofa irratti busy yoo taane jennee waan meaningii qabu dalaguu hin dandeenyu maaliif kan isin kaasaa jiran isin fakkaate rakkoo uummata Tigree irra gahaa jirtu agartee uummanni Saawudii keessatti uummata Oromoo qofaa miti rakkataa jiru harki guddaan Oromoodha Yaman keessumatti yoo harkuma 99 illee haa ta'u sabni biraallee ni jira garuu harki keenya bakka 99 seenee tokko keessaallee bu'aa dhabnee jenne mammaa kana dhageettani afaan ingiliffaatiin jedha inni waa dhibba keessa jiru waa tokko keessa hin jiru jedha inni waa dhibba keessa jiru harka isaa asis galchee achis galchee jedhe bu'aan qabu jechuudha so maalan wanda kan isin durallee dubbadhee jira waan tokko yeroo tokko jahan dura na fakkaate April keessa to be exact warra UN tokko walitti dhufneetiin ajandaa qabadheen dhufee jedhe waa'ee Yemen irratti qabadhee dhufee waa'ee Saawudii irratti qabadhee dhufee waa'ee Walloo irratti qabadhee dhufee waa'ee Oromiyaa irratti guutuma keessatti qabadhee dhufee achi waa guddaa qabdanii kanneen keessaa tokko fudhadhaa koottaa naan jedhan tokko keessaa fudhadhaa koottaa jedhan maaliif isinitti dubbadhaa jira kan isinitti fakkaate jedhee yoo laaltanii jettanii akka carraa ta'ee wantuma dalagnuu fi dhaabbilee guddaa wajjin haasofna. Dhaabbilee guddaa wajjin jiru extremely guddaa qabxiitti aanu irratti dubbadhee ka jedhu ka maaliif rakkoon Oromoo addunyaatti mul'atuu dhabdeef illee ka jedhee ilaalu keessa dhaabbilee kanneen wajjin dubbannee jirra. Sanitti deebi'ee jira. Garuu keenya irratti maal argisiisanitti fakkaanne. Wanna maraa fi wocna gadi teessnee ijoollee Boorana keessatti duute maqama jaraa guutuu argachuu hin dandeenye. Akkamitti duutee eessa baatee eessa geetee argachuu hin dandeenye garuu beelaafillee nutu booya ilmaan Oromoo waan karaa jinatti ta'u warra diasporas ta'e warra biyya keessa ta'u sagaagaltummaa kan jiru isinitti fakkaate mootummaa PP wajjinillee flirtiin jira miti flirtiin tokko it's just like hin fakkeessan asillee baaneetiin ammoo mootummaa kan hin jibbinullee hin jaalanni jidduu kan jenna qabsoon yookii garana mootummaan kun jaalatti mootummaan kun siita mootummaan kun hin taane mooti gara opposite mootummaa kana deemuu qabda nama garii maal argee jedhe mootummaa kan harka irra qabanii mootummaa kan wajjin suuraa ka'anii it doesn't matter eenyu yoo ta'e jedhe abbaa fi imaan taane yoo mootummaa kan gaafa
gaafa jaatti qabdu bira dhaabbattee mootummaa fakkeessaa mootummaa nama ajjeesuu kan harkarra qabaa asii eedii qarqaarsa Oromoodha jettee Oromoon qarqaaramtu tokko hin jiru amma yeroo kana keessatti namni keenya yoo ka'ee yeroo kana keessatti hin dubbanne yoo yeroo kana keessatti ofirraa hin lolanne yoo yeroo kana keessatti karaa itti amanuun hin deemne sumunii ana asitti dalagu tanaani eenyuun qarqaarri geessine jenna. So asitti sagaagalummaa kan hin jedhe asitti mootummaa kana bira dhandhee suuraa wajjin kaanee koflinee warra wajjin kee qofaa miti bar warra asitti waa'ee jala dhaadhisitan Oromoota meeqatu mootummaa kana keessa jira akka kanaafi darka dhooftan ebaluu kiyyaa bagattiin si gahee baga akkana goote no mootummaa kana wajjin namni jiru marti nu diin Oromooti yeroo kanatti mootummaa kana wajjin namni jiru marti nu diin Oromooti dhugaa isin jedha mootummaa nama keenya ajjeesu business kan ke dalagat mirga keeti eenyu isin oogwane qabsoo kanatti seenii miti garuu mootummaa kana harka irra qabdee fakkeessitee mootummaa kana wajjin suuraa kaatee mootummaa kana jettee dirree sirbaa sirbitee fi ayyaan oo isteefi mootummaa kana fuulatti gootee asillee dhuftee nama mootummaa kana himachuu ta'uu hin dandeettu. Warroota mootummaa kana harka irra qabdan qofa toon ta'in warroon social media irratti harka dho'issaniif sagaagaltummaa warroon jedhu warroota saniin warroota asii achi jedhu sii galee as ebaluuf illee harka dha'a ebaluufi kan mootummaa nama ajjeesaa jiru kan isa bira dhaabbatee harka dha'a ani Tigree akkasitti harka dhooftuun agarre. So qabsoon keenya akkamitti siiquu dabdeet because dukala bakka nama kaannee jirra asinillee deemna qabsoo kana muranneetti seennee hin jirru. Qabsoo kana katti jiru kaleellee sina naftanyaa kana keessa harka Oromoo guddaa qaba. Diinni keenya Amaaraa miti, diinni keenya Tigree miti, sun dogongora, diinni keenya hun keessa jirti galtuun keenyuma kanatu diinni naftanyaan keenya marki guddaan. Amaaraaf ergame, Tigree ergame sun dhimma biraati. Keenyuma kanaaf iyyuu. So rakkoo Boorana ijoollee Boorana irratti yaadattanii gaafa Tigreen akkasitti qabrii gooddaa gubbaa irratti ajjeefamtee gad dabarte addunyaan when sa dhugaa ta'uu baaste jette because information gaa kennan information argachuu jechuun akka waan qeensa buqqisanii kanatti. So yes rakkoon Boorana keessatti deemaa jiru kan hunda qarqaarree jiran hundu anillee public dubbachuu hanga hunda kijetti qarqaarree jira rakkoo Booranaa ta'e rakkoo Wallaggaa ta'e rakkoo bakka marattuu hima kenna sumaniidhaan 50 dhibbaan kennutti jira. Dhiiroo sumanii nuti sii kenninu doolaara dhibbaa yookiin doolaara kumaasii nu kenninu Oromoo tokko bu'aa oolchaan jiru. Uummanni Booranaa, uummanni Wallaggaa, uummanni Arsii ka'eetiin ofiif dubbatuu qaba. Kana namaaf waa kenna ani dubbachuu haa darbuu eegeetiin waan kana dubbataa jiruuf. Dubbiin sun haa darbuu eegeetiin dubbadhaa jira. Because rakkoon Oromoo irra jiru. Fakkeenyaaf ammasumatti qabxii dura dubbadhee deebi'een jira. Dhaaba WFP والجريت له يفهم والفود سوون جنا والجوف دي ما جرا ورد أبى بيجي كساري أمي توبا كساري متوكو والكيناتيني employee إبى سجلي في جاتمي أفرق نتوبا كسانا جرا نموت أثوبيا كيسا نانو جد واللقى في جموز الدوس نتلي نمان كنا كرا بجيل نمان كنا نانجان قرون كرا كون والأمارة في تجري كيسا نمان كنا لما كامباني توكو نمان إبى سجلي في جاتمي أفريقيا بان إثيوبيا كيسا دي population هركي جاتمي شني أولي أوروميا كيس جراتا كاركارسي الدنيا بليناني توكوميتي بلين أفريشاني يروى الدنيا كانوا ليقول أتجتو كاركارسي توبيا فجر حركي ترباتا ما أولي كارنورزي دي مجرى با إني أمتا توبيا مو كاركساوزي كار أورميا كيس جري جرى سون ما نتم إساسين تفكاتي ركو أورميا رجرون أكا ميديان أغري أكا وروني كاركارسا كوني because ركو تغري رجرو كالدنيا ركيسا جرو أمتا تغري تيمتي حركي قدان rakkoo Tigraay kana keessa jiru ummata NGO achi jirantu argaa jira ijjiraati argaa jiran kanaafuu report godhan kanaaf amma warri NGO ni walitti walgeenne jenne kun UN walitti nafidaa jiran raffi waa'ee baqataan Oromoo kan Yemen keessa jiru akkamiti systematically Oromooni baqa systema keessa exclude ta'ee akka argamne godhee jira Itoophiyaa keessa qofatti miti Yemen keessatti Kenya keessatti Sudan Somalia keessatti systematically akka Oromoon baqataan Oromoo argamne godhamee jira it's a systematic wanni kuni so asii sumuni qoocnee doolaara 50 doolaara dhibbaantuni nam isii waa gootuuf hin jiru hiyyeessa asii raallee mallaqani fuuti fookasiin oogiti
every week agenda ta'e namni keenya ka ijaaru qabsoo oromoo irraa kan hin dubbanne ka du'aaf jirtuu keenya kan hin qaaqne beelaaf qaaquun barbaachisu ammatti dhugaa dhiifama naa godha yes beelli waan akka beelaan jiru namni fudhatuu qaba mootummaa kanarraa maali mootummaan abbaan qabeenyaa otoo jiru asitti qabeenya qabaatee ijoollee mallaqa otaan jiru maafi beelaan duute jetta ka'ati lolatuu hin barbaanne ka'ati karaa nagaati lolatuu hin barbaanne ani seenaan jiru kiyya dhiiseeti maaf Ameerikaa keessatti hirriba dhabee qabsoo kanaaf rakkadhee jedha maaliif Tigreeni doktorummaa as biyya alaasi dhiisee biyyatti gadee lola maaliif abbaan abuna maqaa isaa jalaa badee jedhe ka ortodoksii keessa jiru otoo harka diinaa jiru maaliif ummata isaa viidiyoo waraabee ergee jedhe keenya immoo tokkichinu mootummaa Oromoo otoo jiru tokkichi gadi baheetiin Oromoof dubbataa jiru hin jiru yes ummanni rogeeyyiin yookiin aktivistiin miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti dubbatu jirti qabsoon keenya maaf hidda qabachuu dadhe because tokko sagaagaltuma sinne maa sigile asitti rakkoo Boorana keessa jiru asitti rakkoo Wallagga keessa jiru mudhisneetiin sumuuniif doolchee namarraa qocaa jirra garuu rakkoo sani seeraa waraanne seera waagooniitiin bakka dhagahamuu danda'u bira keessaa hin jiru mallaqni Oromoo irraa dhufni kun 50 eenyuuf ijoota kan godhu hiyyeessa asiirraa qocee qabsoo fookasii hooga tokko lammataa immoo ajandaa every week ajandaa haaraa uumuu dhiifama naagata warroonni baay'ee beekumsa guddaa qabdanii sooshaal miidiyaatti fayyadamaa jirtanii kudos to you guys isin jibbaa fi miti garuu yeroo kan keessatti istiraagilii keessa jirra qabsoo kana keessatti nu qofaa miti sabni Tigree sin jira sabni Tigree sumuuniin kadhatu sabni Tigree hidhamee jedhee kadhatu sabni Tigree beelaaf du'e ummata beelaaf du'aa jiru kadhataa jiru argitanii jirtanii no Wallaggaa fi kadhattan Booranaaf kadhattanii maaliif viidiyoo sufficientii guutaniitiin information data gadi baaftaniitiin NGO'dhaaf hin kennine jenne maaliif hin kennine because ka qarqaaruu danda'u biliyeena qarqaarsa lola amma deemaa jiruuf ka eegamee jedhe biliyeena san keessa sumuuniin takka hin argamne waan isin ajaa'ibsiisu ji'a torbaffaa keessatti warra USAID nama 8 wal kenne USAID jechuudha yennaa sanitti yoo yaadattanii wallo irratti ji'a sadaffaa keessatti wal dhabbitu ture namoota hedduu ture akka adda standardi jedhetti nama 358 buqqa'ee jira USAID dhaabboleen tokko walloo dhaqee ilaaltee hin jenne so walgahii keenya irratti riippoortii walloo kennineef jenne riippoortii peejii 16 daataa qabnuun kennineef jenne jechuudha walloo bakka keeziin itti dalagne keessa hedduutti hin gammadee jedhu ka wallooti kenninee jenne juulaayii keessa jechuudha agostii keessa ji'a aanu keessatti UNO chaaniin walloon dhaqee ilaalee jedhe riippoortii UN irratti agarree isinitti himaa jirra jechuudha garuu deebi'an agarree baqataa karaa 996 arganii maal jedhanii akka nagaa fakkeessanii footoo abiitti fayyadamanii kan biraa deemanii jiran nuti akka yaada keenyatti UN dhaqee jira qarqaaramanii hin beekna walgeetiin USAID walgeenne saniin booda dhaqanii ومدقني فيه هاركني جاء جهان بودا ولا نقني يويني دالي جدي جاء جهان بودا ركو أورمير كيس جرو تقود بتم تيجي ككيزي ولا سنتم بربادتين أما أجين نو كارسون يجون رفني جنا بوينتين أصلا جت بربادة وانا كانت نما قوش نو كان سومي دولتشي كنا really يسوق أمنا نمكن بيل يوجرات نمكن ميت هادو جايو كبهاتي جدي يرون كأنيو تاتي يرون كذا أجندة سجاعتهما سجلي أجندة تاني أجندة every week كذا ما تجر نمني سمون إسابة كسجلتهم إسجلت واتكو قدو هندندو سمون كين سمون قبل ما رجلا سرنا كانوا في الراب كيسوفي فوكسين توكو كوفسا سوكسي وإبلاتي متي سوكسي واتوكو متي including أن يفهم ناقتا واي سعودي را WOC رد دلجاجر كنون أبولي كنيتو دلجاجر أس السوشيال ميديا أبد أنا سيف إيجي في وين سيف يجد توكو إنجر يو سوشيال ميديا فورنا أرجع ماله يو بيجي كي كل نمني دبارة لا تماله بو أنا سيقول إنجر كأس نمكم ترباته ما أود سعودي كيسة الأجر ماني أولاني تراتو كتبي ما فيجي بيجا سينا أسلوفته أو يمني رتي وهي كا أو ما يلبن رتي لوفته ون اسم فيجي توكو إنجر سو كران ركون كين توكو كوفا أجندة ور ما جرتن كان اللي باقي بريلنتي أنا مثل ما قالوا يروك أنا كيستي ركون توكوفتو ركون أمان أرمو رجل ركون سيستم جنجرة سيستم سون هنجم بقين أمان نكين بكم مرة ركون قد كيسجر يمن كيست وان رجلون من كين بيتن سعودي كيست من كين وان رجلون بيتن بورنا كيست كبيرانجر سو نمني مرتينو وامر because agendan every week كأود أبتو كاب agendan أمر جرو توكوف سنة كان أفرع بكيسودا
sirna kanaan kan buqqisnetti dhuguma naaf dhiifama naa godhaa gara jabeenya gara hammeenya ta'uu danda'a waan dubbachaa jira akka ilaalchi kiyyatti kadhaa asiin kadhatan kana hanga dhuguma yoo dhuguma Booranaaf yaaddan taate yoo dhuguma ijoollee Wallaggaatiif yaaddan taate ijoollee daakimentii sufficient yoo baafne akka gaarii akka addunyaaf nu dhiyeessu yoo kan goone taate xiqqoo kana qoccanii Facebook irra baatanii maxxansitanii ittiin beekamtii argatan malee bu'aa uummata Oromoof buusaa hin jirtu jijjiirama qabsoorratti illee fidaa hin jiru. Warroonni Saawudii warroonni Yemen irra jirtan nu irraa fattanii maa dubbachuu dhabdan asitti sooshaal miidiyaa irra baanee ijjiisiif iyyine wanti goonu tokko hin jiru. Waa'ee keezii Yemen irratti amma tokkotti yoo dubbadhee jedhee miiraa jalqabnee waa'ee miiraa jalqabnee jechuudha. Waa'ee keezii Yemenii keessa deemaa jira. Irratti dalagaa jira. Hangama akka xaarre ammallee fi kana actually ofiisa warra Keenyaa wajjin ka walitti dhufaa jirru warri Yemen kalaalu Keenya ta'anii ilaalu jira. Wanni ani kana isinitti himaa jiruu fi wanti guddaan dhufaa jiraa fi miti itti deemaa jirra. Ka isinitti barbaadee jiru immoo ajandaa everyday boo'icha dhiisuu qabna. Ka du'e haa du'u Oromoo keessatti. Ka bilisummaa itti aane bilisoomuu carraa qabna malee asumatti si galee kaaniif dadhabne hafuura nama keessaa cite. Every week agenda to yo Saudi in ufin yo Yemen in ufin yo walla ufin there's no time namni kenna yo gabrummaan kun kana godhaa jiru system biyya keessatti kana godhaa jira akka ilaalcha kiyyatti akkuma duratti dubbadhee jedhe Oromiyaa irratti akka miidiyaan hin gabaasne akka NGO'n hin dhufne sirnoonni kalee dabree sirni ammas kanaaf xanyaa ka irra jiru cukkaatse qabee jira so isin ammoo akkamitti qarqaaruu dandeettan warri social media irratti dhageettii guddaa qabdan warri waa hedduu tattaaffii waa guddaa godhaa jirtan I admire you guys garuu reportii kan hanga uummata keenyaan ajjeese nama sadii ajjeesani nama lama ajjeesani that's not sufficient nama saddeeti baradha bar PP nama saddeeti ajjeesan sufficient miti reportii guutuu ta'uu qaba sigale kun waan achuma sagaagalu kukala kadurate sagaagalummaa sigale warra diin wajjin dhaabbatee jedhu mootummaa kan wajjin firummaa fakkeessee mootummaa kan harka qabee mootummaa kan ru'iitti godhee asillee diasporaallee dhufeetiin ammoo akka waan mootummaa kan jibba fakkeessu that is absolutely no warroota akkasii hin ta'u double dipping sun double dip jedhama we have to stop that qabsoo keenya gargar yoon baasnee duratti asuma achi sigali gantu wajjin illee dhaabbanna Oromoo wajjin illee dhaabbanna you know naftanya wajjin illee dhaabbanna jechuu kiyya so we have to start flirting warra mootummaa wajjin flirt godhu sigalee mootummaa kana gaafa jaa'u fi stage mootummaan qopheessee dhaabbatanii dhufaniitiin nama kan nu godhe no that has to stop in jira ifa managata qabxii tokko faalama faawulti dubbadhee natti fakkaata small talk you know akka yaada kiyyatti kana no we have to really think we have to really focus there's so much amma fakkeenyaaf akka ollatti there's so much great thing we're doing hedduun gammachiisee jiru dhaabbolee amma siin because dhaabbolee nuti dubbataa jiru UN waliin dubbataa jiru ana sumuni yookiin doolaara 100 ergu toon ta'in otuu UN rakkoo Oromoo kan fudhatee jedhee bakattoota Oromoo irraa dubbatee jedhee keezii kana keezii akka qopheessu testimony qopheessu barbaachisa interview nama gootee katabdee ergootee seeraan akkasii qopheessitee kan page 20 qopheessitee kanite keeziin kana jetteetiin fidde jette kan muyyuu argachuuf akka qeensaati Oromiyaa keessatti torbaan tokko oli ijoollee Boorana irraa duute detail hangammaa arganne ijoollee nama argaa jirraa miti qawwee keessatti maaliif namni warri ollaa keenna sakandii tokko keessatti information baasee jira kenna I don't know lakkoofsaan lafa guunnee jirra I really don't know so kanaafiyyuu uummata Oromoo qarqaarroo barbaannee jenne injustice Oromiyaa keessatti deemaa jiru including beelallee ta'e gara sufficient ta'e waraabbameetiin addunyaaf dhiyaatu qaba gaafa san nama keenya qarqaarra kuni amma hiyyeessi sumniif dolche asii ergee jedhu kun uummata Oromoo beelarraallee hin hambisu jiruulee ittiin godhuu jiddu galeessa godha jechuudha namni keenya ka beelaan dhume ka qawween dhume haa dhumu karraa hafe haa bilisomu murtee akkasiitiin deemuu qabnaa jechuu kiyya sadaffaa irratti obviously baay'ee dubbachuun barbaadu kana irratti I was really disappointed obviously Facebook waan godhe irratti jechuudha Facebook even ani raajinatti ejere akkuma beektaa ollaani century irratti of eegneetiin deemne jenna relevant uummata Oromoof ta'u jechuu kios uummata Oromoof ka bu'aa qabnu gaafa dhageettii qabnu qofa gaafa dhageettii hin qabne asumatti lallabnee isin biraa deemna malee uummata Oromoof jijjiirraa fiduu hin dandeenyu kanaaf jecha laalladnee deemna raajinatti ta'ee
page ollaa share godhee jedhee nama baay'eetu pagein keessan guyyaa 30 restrict ta'ee jira. Waa'ee Facebook kanarraa argaa dhiibuu jalqabne waggaa dabreerraa jalqabne and it's very difficult ta'ee jedhe including warra congressii waliin dubbanne Facebookin private entity dha waan ta'eef hammami warroonni UN keessa jiran nafxanyoonni even gariin beektaa gurguramtu galtuudha ka abbaa faati isaallee hin beekamne ka maqaa Oromootiin nagadu maqaa Oromoo ka jedhee lakkoofsa miiliyoona 60 koof godhe kanneen lakkoofneeti jechuudha sigalee mammaaka tokkotu jira garii jedhanii haati maal jedhanii nama gattee hobbaatii guddistee jedhan Oromoo keessa hobbaatiitu jira natti fakkaata baay'inni gantuun kunniin nama otoo hin ta'in haati dogongortee isa gatteetiin nama ta'u gatteetiin hobbaatii waan guddisaa jirtu natti fakkaata nevertheless ka jechuu barbaadee jedhe Facebook keessa nafxanyootatu hedduutu jira akka ilaalcha kiyyaatiitti obviously qabatama waan qabu miti akkaataa target nu godhanii so it's very disappointing hedduun gaddee jedhe adeemsa fudhatamee jedhe kanarratti kanaafuu maal godhuu qabna kan jedhu because dirree namaarra teettee yoo haasoftee gaafa abbaan sitti cufee jedhe homaa gochuu hin dandeettu jechuudha. So kanarratti ka dubbadheen jiru gaddiinsa kiyyaa alatti Oromoon as keessa jirtan namoota dhibbaan ka amma laalaa jirtan dhibbaataman ka laalaa jirtan ka boodallee ilaaltan viidiyoo kana jechuudha ka isin godhuu qabdanii Facebookin akkana kan godhu taate alternative maal qabna maal godhachuu qabna kan jedhu alternative san keessa amma kalee kan ijoo page bannee jenne private message channel adda telegram irratti waan adda irratti kanneen irratti subscribe ta'a even memberii olla irratti illee subscribe kana maratti iyyuu bakka information bareen isinii dhufu bu'aa bakkatti qabdanitti subscribe follower godhaa achitti godhaa because akkaataan Facebookin amma target OLA godhe kun hedduu waan nama rifachiisu hedduu waan nama aarsu dhaaba mootummaan shorkeessaa jedhee bakka hin kaahini dhaaba ka mootummaan shorkeessaa jedhee iyyuu kan jiru otoo jiru Oromoo target maqaa Oromoo waan qabuuf target godhe sababaan sun immoo nafxanyootatu achi keessa jira jechuudha akkuma dhageettan akkuma BBC irraa dubbisanii jettanii warroota san qofa otoo hin ta'in warroota waa'ee sanillee dubbatee jedhu laakku hin cufnaa hin haqnaa jedhaniitiin baanataa jiran jechaa dhagahee jedhe so anyway so kanaafiyyuu you really have to passive and active engagement itu jira. Passive engagement maaliif fakkaata Facebook irra teettanii waan akkana goonuu jiran sun passive dha. Yoo active nammoo intentionally dhattaniitiin online maal jedhee yooyaan maal jedhee tanii laatanii active kaatanii qabsoo kana qabsoon kun kara dhumaa dhufaa jirti. Akkuma yeroo baay'ee dubbadhee jedhu the best days are ahead of us Oromoodhaaf. Dukkana keessa turre iftoominatti dhufaa jirra. Addunyaan agartanii daytaan peace waan akkasitti dhufu qaba addunyaan argitee jirti Itoophiyaan haala jirtu kanatti ce'uu hin dandeettu. Itoophiyaan marii irratti ka dhufamu Oromoon irraaffatamtee hidhamtoonni irraaffatamanii warra bosona jiru irraaffatanii Itoophiyaan bilisoomsanii Itoophiyaan tasgabbii buusan takka dhalachuuf hin jirtu. Itoophiyaan tajiraatte Itoophiyaan jiddee gaaffiin Oromoo hin deebi'amu malee Itoophiyaan dhuftu so wanti ittiin gammanu tokko yoo jiraatte Oromoo part of equation Oromoo clarity irratti ka argattee jirti. So I have no confidence garuu sana keessatti active engagement keessan barbaachisaadha. Active engagement waan goote ji'a dabre kana keessatti maal godhe ji'a shanatti waggaan kun dhumatuuf deemaa jira jiini kudhanii dhumatee jira ji'a lama tofee jira waggaa kana keessatti ani maal godhe maal gumaachee jedhe eessatti volunteer godhee jedhe baay'ee raajinatti ta'a because NPR miidiyaa adda addaa wajjin naasofna oduu ka miidiyaa irratti hin jirre ka sooshaal miidiyaa hin jirre oduu itti nuuf kenninaan jiran oduu itti akkasitti kennuu hin dandeenye jenne nama lama ajjeesanii jenne nama lama ajjeesan hagammaa detailii gadi qeensatti argachuu hin dandeenye lakkoofsa nama gadi bahee dubbatu malee jechuudha so kanaafiyyuu kanarratti kadhaamee jiru active participant ta'uu qabdanii jechuudha Facebookii inni alternative biraallee akka dhufu taate we have to do that jechuudha kara dhumaarratti maal godhuu qabdanii dubbiin guddattee fi fardatti fe'anii jiran so asitti ijaa oollee wanni isin gootan asirraa bartanii hadeemtanii barbaanna. Tokkoon kana keessa kan hin jedhu active participant illee walitti qabatee jiru torbaanitti at least if not every other week itti Twitter campaign godhaa jirra. Itti hirmaadha. Wanta akkasiin irraa hinaafu uummata keessaniif sagalee ta'aa jirtan. Asuma teettanii kanamaa irratti koomentii godhu, kanamaa irratti dubbatu, kanamaa irratti booyuu otoo hin ta'in yookiin ammoo hopelessness
Sigali rakkoon sitti guddatee keessaa boqotu hin ta'in rakkoon kun ni darba. Oromoon illee ni bilisoome jira rakkima. Numatu kama gantutu gatee kaduu du'ee biraa hafa malee fuuldura Oromoo ifaadha. For so many reasons Oromoon dukkana keessa dabree jira. Oromoon addunyaan beekti Itoophiyaan tasgabbii akka argattu taate gaaffiin Oromoo akka deebi'ee qofa. Sun shakkiin qabu. Nu dhiisii Tigreenis nu dhiisii sabni marti nu beekee jira. Oromoon hangana dammaqee even goobanti galtuun illee hin beekte. Oromoo kana mallaqaan gurgurtee maqaa Oromootiin jiruu jiraataa jirti malee Oromoof duba deebisuu hin dandeettu. Kanaafiyyuu isini akka isin hin miidhu warra social media irratti baay'ee active taatanii yeroo tokko illee jettan follow godha. Because engagementiin kuni consistently social media irratti nu kaahee jira. Because this is led by organization. Beekumsi yoo qabaatan namni isinitti dhufee beekumsi kan kee beeku hin jiru as koottaa gaafadha yookiin ammoo waa ijaaraa as baasaa isin faana deemne jenna. So social media Twitterii please engage godha isiniin jedha. Baay'een gammada Twitterii darbee kaampeenii irratti hojii gaariitti ture. Twitterii ammallee keessuma jira natti fakkaate kaampeenii waa'ee Borna irratti natti fakkaate Hangarii irratti tweet godhaa jira. Suni bareedaadha. Si Borna style kabeelaa suni Twitter addunyaa akka agartuu jira. Nullee hoo dhaabbilee warra akka humanitarian WF illee haa ta'u kaawwanii wal agarra yoo jennu data quufaa kenninaaf jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa walgeenyi waa isa irratti beelli eessa keessa jira Oromiyaa keessatti qabatamaan wanni qabdan jiran inuu gaafatan. Qabatama wanni social media irraa qabnu ka BBC xiqqoo gabaase kan naannoo Arsii keessaa ka amma beela Booranaa malee hin jiru. Mootummaan beekan qabee osee jira. Mootummaan kaleellee akkuma gaafa tokko dubbadhee jedhee qabeenyi Itoophiyaan qabdu guddaan tokko buna ture. Sistema sirni kalee dure sun sistemaan buna kana gadi haqeetiin airlaayinii guddisee biraandii Itoophiyaa amma ittiin beekamtu airlaayiniidha. Because sigalee Oromoo gadi qabuuf jecha Oromoo qabeenyaan hambisuuf iyyuma jecha akkuma beektanii biyya qabeenyi qamadii fi garbuun biyya Oromiyaa keessaa dhufti. Hoolaaltanii ammoo deetaa irratti yoo argatanii jettanii Itoophiyaan qabeenyi isii midhaan isii noorziirraa dhufaa jira. Mi'aan isii noorziirraa dhufa. Oromiyaa irraa wanti dhufu hin jiru. Qabeenyi guguddaa qabdi ka jedhanii GDP keessa hin jiru. Achii dhufaa jechuudha. Achii alliis akkasitti mul'isee jedhaa jechuudha. Kara biraatiin ammoo beekumsa xiqqoo dubbadhee jira. Namni baay'een keessa barreessuu viidiyoo adda addaa dalaguu dandeettan. Isin kadhadhee jira dhiiroo. Kontentiin gahaan kireet ta'an jiru Oromiyaa keessatti. Wanni gaarbeejiin xixiqqoon feesbuuk irra gadheessan suni achumatti jigee hafa. Isiniif illee wata kan gootu Oromoof illee wata kan gootu. Because social media feesbuuk irratti kaates ilaalu Oromoodha. Oromoon ofiitiif iyyuu hiyyeessa. Baqataa keenyaa kana ka'een gadda biyya kana dhufee jedhe. Wanni godhu hin jiru Oromoodha. Akka yaada kootti gurmaa'aatiin warri barreessuu dandeettan write a very solid report trainingii fudhadhaati. Warroonni dhaabbilee adda addaa keessa jirtan warroonni NGO whether it's a UN World Vision NGO hedduutu Itoophiyaa keessa jirtan waan jiru hin beektanii as nu dabarsaa miidiyaa adda addaatti dabarsaa dookimantii ta'ee achi dookimantii kan fuunee dhaabbilee adda addaatti erginee jenna. So warroonni katabuu beektan kara katabdaniin warroonni kontentii viidiyoo kireet gochuu dandeettan viidiyoo kireet godhaa akkasitti uummata keessan qarqaaraa isiniin jedha. Anyway, kun ammoo kadhumaarratti akka tippitti kan isinii kennee jedhu. Akkuma beektanii ji'a Oktoobarii kana irra jalqabeetiin Keenyaan itti gaafatamtu Security Council kan UN taatee jirti. Oromoon teenya kan Booranaa kan Keenya keessa galtanii Kenya for a long time waggaa tokko of laalaa turre. So this is the best time uummata keenya sagalee ta'uu akka dandeettanii akka ta'uu qabdanii. There's a lot of good things coming. Warroota agenda every week umtanii jettanillee at least mee itti yaadaatiin agenda because ummatuma fe'ee haa ta'u naannoo Arsii keessatti BBC waraqaa akka dubbisee jedhe nama kuma miiliyoona lakkatu beela ture. Biilaan kan eenyutu qubayyuu hin qabdan harka guddaan keenya qubayyuu hin qabnu. Mee maal godhuuf hin dandeenyu uummata kana? Uummata akka godhuuf hin dandeenyu. Kanaafiyyuu sumuni asii qoqqocuu dhiisaa da information san BBC nama lakkoofsan 480 odoon goruu baasee jedhe. Sani guutuu yoo katabdanii jettanii it's videodhaan katabbiidhaan yoo gootanii jettan hedduu nu qarqaarii jira. Nutillee uummata keenya sagalee taana. Kun ammoo uummanni keenya
hiyyummaa kana kanutti fidaa jiru utuu qotatu ka dadhabne jennee kara kaaniin qilleensa maatee jira kara kaaniin ammoo ijoolleen teennan qonne maa mootummaa kana jalaa dhokataa turte mootummaan abbaa irree ijoollee keenya ajjeesaa ture kanaafiyyuu utuu qabeenyi bira dabree mootummaa kana nama kumaatamaan biteetiin naannoo Finfinnee kanarratti miindaadhaan jiraata uummanni hiriiraan bahu wata akka hin godhu miindaa mootummaa irraa fudhatee callisee jiraachuutti jira gareen kuni dubbii dhugaati sigalee miindaa fudhatee mootummaa kana protesting godhu wanni inni godhu jiru so ani beekna so miindaa ofii fudhatee yoo callisee taa'e that's okay wanti isin jechuu barbaade kanarratti sagalee uummata keetii ta'uu yoo barbaade taate sumni kadhaadhaan jijjiiruu dandeenyu wanti godhuu dandeenyu beelaan ka du'aa jiru rakkoo adda addaan ka du'aa jiru addunyatti mul'isuu qabna addunyatti mul'isuu ammoo nuti ammoo mallaqa gahaa qabaannee lafa jiraannee waan kana gochuu hin dandeenyu warri beekumsa qabdanii wanna kana nu gargaaraa isiniin jedha kanumarratti dhiisee jira galatooma naaf oolchaa isiniin jedha I hope waan isiniin jedhee tasgabbooftanii ni yaadduu natti fakkaata fiiguutu gad dhaabbanne maal godhaa jirra kalee maal goonee waggaa haaraa dhufaa jirra maal godhuu qabna because Albert Einstein akka jedhetti maraatoon wanuma kalee qaran godhanii outcome haaraa eeguudha Oromoon akkuma kalee qabsoofne boo'ichumaan boo'icha tokko taa'amne taate will never win hiriirri I think jimaata kana dhufuuf deema hiriirratti hirmaadha it matters warroon hiriirratti hirmaan dadhabne jedhu in kijiban as biyya Ameerikaa ta'anii kijibduudha si galee hillolanii bar maali Tigreen doktora si dhaqee lolaa hin jiru dhaqee loltu kaasitti afaan kan kee dheerasitu biyya Arabaa teettee yookiin ammoo biyya Ameerikaa teetteetiin leenca of gootu sabboona of gootee asitti dubbattee jirti dhaqee loltu yoo dhiira taate yoo dubara taate dhaqee loltu mallaqa kenni jedhe yookiin cuqqaalami jedhe because hiriirratti hirmaadha Twitter campaign hirmaadha as taa'ee wata ko hin goonu kan jedhe because jiruun itti toltee jirti jijjiirama kana fiduuf jijjiirama already ana kalaalcha kiyyatti jijjiirama guddaan dhufee jira Oromoon kalee yaadatan taate waggaa godhanii hadhaa seexaana nama meeqatu jibba Orommaa ollaa kenna hadhammoo meeqatu nutti addatee meeqatu nutti siiqaa jira uummata gumuus fudhadhu qimaanti fudhadhu uummata feeti fudhadhu jedhu meeqatu Oromootti akkatu barbaadee jira dadhabbiin keenya sagaagaltu taanee kuun nafxanyaa kana faana jira kuun ammoo bosonatti lolaa jira hedduu kana keessatti ammoo nama 99 jira rakkanneeti malee Oromoon already advance godhee jira Oromoon bakka hin deemne godhee jira sirni nafxanyaa sun cabee jira Oromoon sirna keessa jirullee mallaqaaf akka bitamee garaaf akka bitamee hin beeka garaa dhaafaa isaa qabaa jira warroota garaaf mootummaa kan keessa jiranii hanga bilisoomsunutti warroota kana beela ummata boona irra deemaa jiru du'iinsa ummata wallaggaa akka bineensatti deemaa jiru kanneen viidiyoodhaan ummata Itoophiyaa guutuu ummata Oromoo guutuutti tokko manatti garsiisnee yoo hin mul'isin tokko ni akka hin galchine ijoolleen wanti qalamaniif beelli kun kan ta'eef odoo naannoon biraa biiliyoona US'n ji'a kana keessa miiliyoona karaa dhibbaattu qarqaarsaaf deemaa jira takkittiin sumuuniin sun naannoo keenya dhufaa hin jirtu garuu uummanni keenya according to UN reporting February keessa bahee percentiin 40 beelli Oromiyaa keessa jira this is February report so waa hedduu jijjiiramee jira namni keenya waggaa lamaaf hin qonne kun maneedhaa keessa jira kun qabrii keessa jira ka kana godhaa jiru ammoo mootummaadha so mootummaa kan haga ofirraa lolanne mootummaa kan haga of tokko hin goone jijjiirama naa dhufa ittiin qaaqine warroonni asitti baatanii ajandaa uumtan please think twice agenda it just thinks wise ka fuudhee kamaraafi juu harka dhahaa oolla no lolarra jira balaarra jira focus ta'uu qabna ummata keenya hooka dubbannu taate rakkoo irra gahaa jiru kana viidiyoon waraabne akka Oromoo hundi akka miidiyaa irratti baasnee nama kumaatamatu hundaala hooka taate ummata mul'isa beela ummatatti mul'isuu hin dandeenye saantima nama gaafachuun irrationalidha rakkoo kan ummata Oromoo guddaa Oromiyaan badhaatuudha akka Oromoon hiyyummaan duutu namni beelahee jedhee consistently garaa guutuuf waan deemuuf kana godhaa jiru mootummaa irra jiru kan mootummaa harka irra jiru kan waliin ka'aa suuraa waliin koflaa waliin maal jedha asiin ammoo wannaaf gochiisuu hin dandeettan waa'ee jawaarfaa warra katabdee jettee badhaadhaa hin argine jenna waa'ee jawaarfaa waa'ee hidhamtoota fa'aa absolutely all the time dubbannee jenna jarri tuun hiikamin Oromoon teessoon dhufne mariin Itoophiyaan gooteetiin Itoophiyaan ce'e tokko hin jiru quba qabna keessa jirra jechuudha sani confidence akkasii ta'uuf garuu osoo jechuun teettanii sireera teettanii garaa nama gubuu sigalee ofii loltanii otoo takka hin gootanii achumatti harka dhooftanii kijiba oo'istanii yookiin ammoo nama waa dalaguuf deemu ji'a ooggatanii warroon sun of tasgabbeessaa isiniin jedha hedduu galatooma hin daganne eenyuun iyyuu
Kanaafiyyuu fayyaa naa taasisni jedha. Bye.